السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. الرمي فيديو تلين دبرتي ودمان أكأتي دبرتي توبيخوتي ورابي الرهدون نما سلام تاجو يوخا نما قرآنك أرأو لا إكنتوكا وهندني قد قروا في إسيسن الدقيفتو الرأول دبرسا namni sun ammoo akka laa'ikii ati tuutu fi wara akka ati dhaamsa san dhageessee obboleeyyan keessan bira geessanii fi waraati. Kanaaf arra maaliin hin dhufe ni beekta. Hawaasni keenya beekamtii argachuudhaaf waan baay'ee godhaa jira. Irra hedduun namaa inumaa quraana hadiisa kijibsiisaa jira. Akkuma deemaa jiru kan hadiisa sahiha kijibsiise ni jira. Abalu jennee maqaa dhahuu namarraa haasawuun nan gammachiisu. Garuu immoo isii tana dhaloota nu duubaatii rifannee namu irraa haa dhaabbannu. Dhaloonni nu duubaatiif maal yaaddan? Kan warra if duraa laallatu kan maal yaaddaniif? Yaa hawaasa keenya Rabbi haa sodaannu. Isiyyaa warra laa'ikii tuutan, isiyyaa warra haasoo nama quraana hadiisa kijibsiisuu san sheer godhu wajjiin badiisan qabu. Laa'ikii tuquun jabaadhuu irra jirtaa jechuudha bara. Sheer isaaf godhuun sun irra jirtaa jabaadhu jechuu bara. Beekamtii namaa barbaaduudhaaf Rabbiin wal hin dhabina. Wassalaamu alaikum wa rahmatullah.